Nagaan fi araarri waaqayyoo lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaati akkuma kanaan dura gochaati ture. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ergaa gaggabaabaa ergaa ittiin jajjabaattan waan afurri qulqulluun darbee isiniin jechuudha barbaade akkaataa itti hubachuu dandeessaniin har'as qabadhee dhiyaadheen jira. Ergaan har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kan inni xiyyeeffatu Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa kaaftanii yoo dubbifattaniin argattu. Lakkoofsi 11 akkana jedha. Ani dafee nan dhufa. Namni tokkollee gonfoo moo'ichaa isa kan keetiis duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu jedha. Ergaan koo kan inni xiyyeeffatu akka ijootti kanan qabadhee dhiyaadhe isa qabdu jabeessi eeggadhu isa jedhu kanadha. Isa qabdu jabeessi eeggadhu. Macaafa mul'ataa kana yeroo dubbifattanii macaafni mul'ataa ergaan kun kan inni barraa'ee fi jiru ergaa Waaqayyo Gooftaa biraa waldoota 7 ardii Eshiyaa keessatti argamaniif kan barraa'edha. Waldoota kana Gooftaan mataa ofii isaatiin bakka jajjabina isaaniitti jajjabina isaanii yeroo inni ittiin isaan galateeffatu yeroo ittiin isaan jajjabeessu lafa immoo dadhabbina qabanitti dadhabbina kana qabdaa dadhabbina keessana keessaa ba'uudhaaf dammaqi ka'i jedhee yeroo itti dubbatu hin arganna. Boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa kaaftan yeroo dubbifattanii waldaan ergaan amma dubbise kuni barraa'eef waldaa Filaadelfiyaa ishee jedhamtuudha. Waldaa kanaan toora lakkoofsa 8 irratti ani hojii kee beeka ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeetta maqaa koos hin ganne kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera ittiin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa boodadhaa gara xumuraatti yeroo ga'u isa qabdu jabeessi eeggadhu kan inni jedhuun jechuudha. Har'a namoonni waan qaban adda baafachuu amma dadhabanitti waan hin qabne waan dhaban lakkaa'anii warri gaddan warri bo'an namoonni baay'een ni jiru. Garuu iddoo kanatti dubbiin sagalee Waaqayyoo kan inni itti nu jajjabeessu isa qabdu jabeessi eeggadhu kan jedhu irratti. Al tokko tokko waan gatii baafnee arganne deebifnee gatii malee dabarsinee of harkaa baafna dabarsinee laanna deebifnee argachuudhaaf immoo gatii baasuu waan tokko ta'etu jiru gatii baasneellee amma argachuu dadhabnutti yeroon itti geenyu ni jira. Macaafa qulqulluu keessatti seenaa nama tokko gaafa laaltanii obboleessa Yaaqoobiin Esaawu in argattu. Esaawu kun lamaan isaaniitu yoo abbaa isaanii Yisaaq irraa dhalatani. Yisaaq gaafa dullumni isaa dhiyaatu bara dulloometti ijoollee isaatiin keessaa isaan gafa ta'e Esaawun nyaata naaf qopheessi naaf fidiitoo ani immoo sin eebbisa eebbaan gafummaan siilaadha jedheen. Esaawun adamoo deemee achiituu waa tokkoon qabatiin dadhabaa dhama'aa oolee gatii baasee harka duwwaa deebi'ee gale. Amma inni deebi'ee galutti garuu obboleessi isaa Yaaqoob hoolota mana jiran keessaa qalee hojjechiisee nyaata mi'aa abbaa isaa nyaachisee eebba isaa fudhateera. Baay'ee kan sin dinqu Esaawun eebba isaa dabarsee laatuun har'a kan jalqabeetuun taane gaafa inni Yaaqoobitti hangafummaa isaa eebba hangafummaa isaa nyaataan dabarsee laatu gurguratudha. Gaafa sana harkaa ba'e har'a miti. Eebba gaafa harkaa ba'e eebba hangafummaa gaafa harkaa ba'e sana har'a yeroonii fi carraan guyyaan itti eebba fudhachuusaa guyyaan itti eebba hangafummaa isaa fudhachuu gaafa ga'u silayyuu dabarsee laateera silayyuu dabarsee kenneera har'a argachuun isaaf hin danda'amne. Obboleessi isaa dursee fudhateera. Macaafni qulqulluun ergaa warra Ibrootaa keessatti waa'ee Esaawun
waan dubbii garaa nama nyaatu nuufillee barnoota guddaa kan nuuf ta'u of eeggannoodhaan jireenya keenya eeggachuudhaan fuula waaqayyoo dura akka deddeebinu mana waaqayyoo keessa akka deddeebinu waan nu gargaaru waan nu jajjabeessu akkas jechuudhaan dubbata. Akka Esaawu gaaf tokko eebbasaa nyaatatti dabarsee gurguratee sana hin ta'ina jedha raateet. Akkas hin ta'ina isa farkaa qabdu jabeessee eeggadhu dabarsite laatiin waan irra gatii fakkaatu waan si fayyadu fakkaatu waan irra si quubsu fakkaatu bor garuu isa gatii guddaa qabu eebba kee si harkaa mulqu eebba kee si harkaa baasu sanatti dabarsite laatiin jechuu isaati. Waa'ee Esaawu seenaan baay'ee garaa nama nyaatu akkana jedha. Akka Esaawu isa hangafummaa isaa nyaatatti dabarsee gurguratee sana hin ta'inaa jedhe raateeti. Esaawu eebba isaa erga dabarsee gurgurate eebba isaa erga dabarsee laate booda dhimmee boo'ee gaddee argachuudhaaf hin dandeenye jedha. Firoottan koo waan qixatti of harkatti eeggachuu qabnu waan borgatii nuu baasu waan borgatii nu argachiisu har'a jabeessine yoo qabanne malee har'a jabeessine yoo eegganne malee wanti ittiin marfamnee jirru biyya lafaa kana keessatti eebba keenya nagaa keenya boojuu keenya guddina keenya balbala nuu baname waan nu harkaa baasu waan hedduu arganna. Beektu yaa Esaawun dhaqeet abbaasaa Yishaaqiin eebbi kee tokkittuma kana duwwaadha kan biraa hin qabdu maaloo jedhee gaafannaan ayi fixadheen jira kanuma eebbi koo ittiin jedhe. Yerootu darbe guyyaatu barfate wanti hundumtuu yeroo isaatitti ta'a. Yeroo nu jala darbuu hin qabne gaafa of jala dabarsine waan salphaatti of harkaa baafne sana waan qoosatti of harkaa ganne sana deebinee of harka galfachuudhaaf deebinee argachuudhaaf dhamaatii guddaa keessa dabarra dhamaatii keessa dabarree gatii baafneeyyuu amma deebifnee argachuu dadhabnutti ni geenya firoottan koo. Kanaaf waan qabdu jabeessii eeggadhu. Waaqayyoon gatiin inni namaa laatu firdiinis harkatti hin jallatu. Gatii namaa safaree madaalee madaalliinsaa dhugaa safartuunsaa sirriidha sababa ta'eef madaalee safaree waaqayyo namaaf laata. Gatiin koo nama harkatti badee dhugaan koo nama harkatti jallate jettanii namoonni gungummii akkasii keessa jirtan boo'icha akkasii keessa jirtan dhiisaa. Gatiin keessan nama harka hin jiru gatiin keessan goofticha harka jira. Dubbiin sagalee waaqayyo akkana jedha an dafee nan dhufa. Yesus dafeen dhufa. Nama hundumaafuu akka gatii isaatti gatii isaa isaaf laachuudhaaf akka hojii isaatti isaaf laachuudhaaf gatiin koo na harka jira jedha. Gatiin goofticha harka jira. Kanaaf waldaa kanaan dhaamsi guddaan ergaa guddaan dabarfameef isa qabdu jabeessii qabadhu. Waan waldaan kun qabdu gaafatti dubbatu lakkoofsa 8 irratti ol deebitanii yogguu ilaaltanii ani hojii kee beeka ati humna xinnoo qabdu sanaan garuu dubbii gooftaa eegdeetti akkana jedhee dhugaa ba'aaf dubbii koo eegdeetta jedhaan. Madaalliin jireenya keenyaa ulfaatinni jireenya keenyaa iccitiin moo'icha keenya iccitiin milkaa'ina keenya geggeessuu dubbii waaqayyootiin jireenyi keenya bultoon keenya gaafa hoogganamedha. Kanaaf wangeela Maatiyos irratti nama dubbii koo eegudha dubbii koo raawwatudha malee inni gooftaa akkasumatti naan jedhu gara mootummaa waaqayyoo hin galu jedhee sababa kanaaf dubbate. Waaqayyoon dubbii isaatiif iddoo guddaa qaba. Waaqayyoon dubbii isaatiif gatii qaba. Warri dubbiin waaqayyoo sin biratti gatii qabu. Warri dubbiin waaqayyoo sin harkatti gatii godhate gatiin keessan goofticha biratti guddaadha. Gatiin keessan warqeedhaan hin shallagamu, meetiidhaan hin madaalamu,
wantoota biyya lafaa kanarratti gatii qaban gatiin isaanii gurguddaadha jedhamaniin hin madaallamu. Garummoo gatii qabdu. Gatiin keessan guddaadha. Gatiin keessan goofticha harka jira. Kanaafi dubbii koo eegdeetta wanti ammas jabeessitee eeggachuudha qabdu dubbii kooti jedhaan. Kan biraas isiniin dabala iddoodhuma kanatti maqaa koos hin ganne jedhaan. Maqaa koos hin ganne. Marfamtee otoo jirtu wanta gatii nama baasisu hedduu keessatti utuu jirtu maqaa gooftichaatiin dhaadatti waldaan kun. Maqaa gooftichaa qabdi waldaan kun. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa gooftaa waamuun yeroo hunduma namaa bijachuu dhiisuu danda'a. Yeroo hunduma namni hunditti namaa gammaduu dhiisuu danda'a. Garuu dhimmisaa, garuu iccitiinsaa, garuu dhoksaansaa maqichi nama gammachiiseef gammachiisuu dhiisuu isaati miti. Maqichi namatti toleef namatti toluu dhiisuu isaati miti. Warra gammachiisuu qaba, warra gaddisiisuu qaba. Warra fayyisuu qaba, warra dhukkubatti galchuu qaba. Warra kaasuu qaba, warra kuffisuu qaba. Kanaafi maqichi kuni maqaa maqootaa oliiti. Arrabni hundinuu galata kana hima. Jilbi hundinuu ulfina maqaa kanaatiif hin jilbiinfata. Waaqayyo abbaan maqaa maqootaa olii isaaf kenne jedheetu dubbata. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Yesuus jedhamu kuni akka dhagaa kattaati. Dhagichatti namni bu'u hin bullaa. Dhagichis gaafa namatti bu'e nama bulleessa. Abbaa fayyisuus immoo qaba. Warra maqichaaf ulfina qaban, warra maqichaaf safuu laatan, warra maqichaaf kabaja qaban, kabajatti godha, safuutti godha, ulfinatti godha, ka'umsa ta'aafi. Biyya lafaa kana keessatti wanti nama gaddisiisu namni beekees haa ta'u utuu hin beekin humna isaatii ol, sadarkaa isaatii ol maqaa Waaqayyootti geessu, maqaa Waaqayyoo xinneessu, maqaa Waaqayyoo arrabsu, maqaa Waaqayyoo tuffachuutti ka'a. Garuu wanti hubatamuu qabu Waaqayyo maqaa isaatiif hin falma. Waaqayyo maqaa isaatiif hin ka'a. Waaqayyo maqaa isaatiif ulfina maqaa isaa hin deebisa. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa koo eegdeetta jedhaan. Kan biraas kutaadhuma kana keessatti dabalee maal jedhaan beektu? Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru. Isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera immoo jedhaan. Balbala banamaa siif kenneera. Waaqayyotu balbala banamaa namaa kenna. Waaqayyotu balbala jireenyaa namaa bana. Waaqayyotu balbala bultuu namaa bana. Waaqayyotu balbala hojii namaa bana. Siif kenneera jedheen ati garuu eeggadhu. Jabeessi eeggadhu. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Firoottan koo warri ergaa kana dhaggeeffachuudhaaf carraa argattan hundumti keessanuu bakka jirtanitti, biyya jirtanitti. Waaqayyoon maalidhaa wanta of harkaa qabdu jabeessi eeggadhu kasini jedhee isinitti dubbachaa jiru. Akka biyyaatti waan hedduu waan akka salphaatti of harkaa gannee qabna. Akka waldaatti waan hedduu akka salphaatti of harkaa gannee qabna. Jireenyi keenya, kiristaanummaan keenya dirree wal farmii, dirree wal mormii, mata dureewwan xixinnoo kaafnee yeroo itti wal xinneessu, yeroo itti kabaja wal dhoowwachuu, yeroo itti kan kootu caalaa, kan ishee gatiin qabu, kan isaa gatiin qabu itti waliin jennu ta'eera baay'inaan yoo ilaaltan. Garuu yeroon isaa kana miti. Yeroon isaa yeroo Yesuus Kiristoos dhufaatiin isaa balbala irra ga'ee jirudha. Yeroo itti misirroo isaa qopheessinudha. Yeroo itti waldaa isaa dhufaatii isaatiif miidhagsinudha, qopheessinudha. Kanaafi ani obboleessi keessan dhugaa kana qabadhee dura keessan dhaabadhee isin jajjabeessuu, isin falmuu nan barbaada. Waaqayyoon karaa isaatti, daandii isaatti akka isaaf deebinu barbaada. Yaada garaa isaa akka isaaf raawwannu, yaada garaa isaa akka isaaf hojjannu barbaada. Nagaa qabnu eeggachuun, eebba qabnu eeggachuun,
yeroo daawwatamuu keenyaa, yeroo mil'atamuu keenyaa eeggachuun yeroo kam caalayyuu anaaf isinirraa in eegama. Al tokko tokko firoottan koo magaalaa keessa gaafan deemu namoota biyya ormaa biyya keenya keessaa gargaarsaaf namoota kadhatan daandii konkolaatarra deemanii konkolaataatti dhiyaatanii kun isaanii ijoollee boochisaatii, kun isaanii daa'ima dhukkubsataa baatanii yeroo isaan kadhatan gaafan arguu waa tokko sammuutti na dhufa. Jarri kuni akkuma har'a nuti qabnu kaleessa warra mana qaban, kaleessa warra bultoo qaban, kaleessa warra biyya qaban, kaleessa warra waan ofii kan kooti waan ittiin jedhan waan ofii isaanii warra qaban turan. Akkamitti of harkaa dhaban laata? Akkamitti waan gati jabeessa, jireenya gati jabeessa, bultoo gati jabeessa of harkaa baasan, of harkaa dhaban laata? Har'a sadarkaa kanarra ga'anii rakkachuun isaanii biyyoota garaa garaatirra, magaalaa magaalaatirra jooruun isaanii akkamitti dhufe laata? Akkamitti salphaadhumatti isaan mudate laata? Firoottan koo akka biyyaatti waan waliin qabnu qabna. Waan waliin qabnu sana Waaqayyootu carraa baraa godhee dhaloota bara si'anaa kana keessatti anaaf isiniif qooda nuu kenne. Yeroo kana keessatti carraa kana nuuf kenne. Beekaanis, wallaalaanis, ijoolleenis, maanguddoonnis, namoonni ga'eessitoonnis itti gaafatama itti kenname, dirqamatti kenname adda baafatee beekuudhaan isa of harkaa qabu jabeessee qabachuun isarraa eegama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf michoota koo waan Waaqayyoo tola godhee isinii laate har'a gatii malee dabarsitanii laattanii boruu gatiitti baastanii deebistanii argachuudhaaf amma dadhabnutti yeroon itti geenyu ni jira. Kanaaf kottaaqa har'a dammaqnu. Gooftaan isa qabdu jabeessi eeggadhu. Isa qabdu jabeessi of harkatti qabadhu. Namni hundumtuu ofitti deebi'ee ofiisaa gaafachuun dirqama sarraa eegamu jedheen amana. Anis akka nama tokkootitti warri ergaa kana dhaggeeffattanis akkuma akka keessaniititti carraa Waaqayyo isinii kenne, balbala Waaqayyo isinii bane, bara Waaqayyo isinii kenne, yeroo Waaqayyo isinii kenne akkamittiin itti fayyadamaati jirtu? Ijaarsaaf immoo diigumsaaf qooda maalii ba'aa jirtu? Maal gubaachaa jirtu? Namni tokko tokko ijaarsaaf utuu hin taane diigumsaaf humna isaa laata, maallaqa isaa laata, bara isaa laata, yeroo isaa laata. Waan dhaloota diigu, waan jireenya namootaa diigu. Kanaaf gatii laata. Kanaaf gatii baasa. Kottaa nuun fayyadu waan ijaarsa ta'uuf, waan dhalootaaf karaa banuuf, waan mootummaa Waaqayyootiif waa gumaachuuf gatii haa baasnu. Soomaaf sagadatti gatii haa baasnu. Dubbii Waaqayyoo qayyabachuutti gatii haa baasnu. Fuula Waaqayyoo dura turuutti gatii haa baasnu. Gaafa sana gatii arganna. Gaafa sana waan qabnu of harkatti jabeessinee eegganna. Gooftaan koo Waaqarraa isin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a. Barri keessan, jireenyi keessan haa eebbifamu. Nagaa ta'a. Ulfaadhaa.